Still harka Ndalam irratti duute mucaa'oon. Erga kuftee inni fuudhee baatee oduu gara hospitaala yaannet jedhamu Ayat Addabaabaayii geessaa osoo jiru baatee osoo jiru namni bira jiru halkan naannoo isaa 11tti naa bilbilame. Ani hin kaasne bilbila ofirraa fuudhee erga naa maali jennaan maaloo kophaa jira akkan akkas jedhee na hime mucaan kan bukkee isaatti galu jechuudha. Ani sa'aatii sanitti rafee hin jiran kaasne. Sana booda gaafa dhaqnee yaannee oduu yaannetti hospitaaliin ga'ini wareegamtee achi yaannessan ol galchee. Sana booda kutaa magaalaa Lammii Kuraatti yaada kenne deemee inni mucaa fudhatamtee gara Minilik deemne ni dhaqne achi. Wanti jiru warroota gurguddaa titi achi turee walakkaan ani miidiyaarra malee jarri kun haga isaa wal jaalatan eenyuma caalaa jechuudha. Eenyuma caalaa namoota wallaalanii waliin quufne beek. Boru waan nageessanis innis yoo rabbi jedhee boru kaamitiitii warri maatii isaanii fudhannee too gara cirootti deemnu malee jedhanii achitti wal bakka baay'ee namoota meeqatu irratti dhaabatee kan akka Taaddalaa Gammachuu Galaana namoota hedduu namoota gurguddaa achi ture irratti wal mormaa turanii lakkii wanti kunii mucaa'oon tun bultii qabdi. Inni mana hidhaa soo jiraate nagamaame. Nagamatti fufi. Yoo mana hidhaallee jiraate. Kashoo miira keessa nu galchuu jirta. Isattu ajjeese walii galatti amma akka teettu kanatti harkisaa irra. Isaa miti kan siin dhageeffadhu ilaas. Harkisaa irratti wallabbii qabu halkan keessaa sa'a 10. Walitti durbachuun diduu sana booda gaafa isheen achirraan gadi balbala kichiniitiin gara kichiniitiin fooqii 5ffaa irra jiraatan apartimentii abbaa 4 abbaa ciisichaa 4 kichiniidhaan seentee ofi qullufi garasiin utaaltee odoo walumaan jiran maa qalladdafaa waan wayii obboleettii raakkanna ga'etti obboleettii Indaalamirraa qaama kiyya Watumen kalladini minamina nanargitu minamina faa jedhan wali kalladan jette. Waggaa tana meeqa osaa kee dhiisi kottu rafna maal faa sana booda achirraan dhayxee kuftee hambaasee iyyuu kaammiteeti lafaa'uu kan fuudha isa. Gaafa dhaqee tonni amma darajaadhaan fiigee gadi buutti isheen lubbuun keessaan baane. Dhaqee kophaan namni biraa konkolaataa oofee fi inni baatee dhiigan baatee akkatti baatee jechuudha harkatti akka boqotte mucaa'oon tun beette. Garuu namni akka kanatti haasa'u maal kana miti kaabira hin jirru informationii dhageenya haasa'aa jira. Amansiisa asirratti ganamallee mana kanaa mana biroo keessatti yaaduu kennee ture ani beekta. Mucattiin tuni du'iinsa si impaayera Itoophiyaan mootummaa kana fedhan qaba garuu fi meetii dara mootummaa kana akkana tarkaanfii irra godhe ilmaan Oromoo waliin buusu yoo jenne meettiin tun miidiyaa kanarratti illee beekamtiisii namni beeku jiru namoota tokko yoo beeke jechuudha naaf falcha yoo ilmaan Oromoo ittiin burjaajessuuf ta'e malee kana waan ta'eef kana maatii isaanii obboleeyyan isaa haa ta'u obboleettii isii tamara san jirtu nama ollaa san jiru hiriyoota isii haa ta'u kanneen to'annaa jala oolchanii manni poolisaa qoratee dhugaa jiru baasuu qabaa jennee haasaa turre jechuudha. Kan bakka kanatti anammoo waan tokko si dura dhaabbadhaan malaa nama dhaga'i bakka kanatti namni isas qoratee namni waan kana qorate tokko hin jiru. Nuti odeeffannoo asii dhufe achii dhufe jalan deemu. An akka nama tokkotti jalan deemu. Garuu odeeffannoo dhugaa yoo qabaattan mootummaan kuni ofiyyuu balleessee akkisiin baddu godhee isa balleessuuf isiin beekumtiin qabdu jechuun inni beekumtii qaba Oromoo biratti andaalam. Kanaafuu isiin beekumtiin qabdu. Dhagaa mootummaa yoo barbaade dhagaa jarrana yaadde adda qabii buna mootummaa hin baare mootummaa kana ila isii balleessa. Amansiisa meeqa hin tumurraa jira yaadda balatti kan taafate nama mootummaan tokko mootummaa yoo barbaade akkuma caalu hundeessaa akka battee urgeessaa warroota miidiyaa kanarra beekaman nyaata jedhe namni Hacaaluu Hundeessaa nyaate handaalee miisalbaadha. Mootummaa yoo nyaachuu barbaade ilmaan Oromoo yoo nyaachuu barbaade kuni safuudha ilmaan kennaaf safuu eeggachuu qabdanii
ilmoo teessaniif illee jaartii teessan namni niitii of jalaa qabullee namni ilmoo of jalaa qabus ilmoon teessan ta'e waan boru taatu hin beeknu. Garuu mootummaa kana gochiisaa waan inni hojjete waan inni balleesse badii isaati isa qeequun dirqama. Gochi inni hojjetaa jiru gosi yookanis haa ta'u garuu fuyyuu waa'ee kana mootummaan ittiin maal gochuuf jettanii propagandaan akkanaa kun anu fi kiyyaa keessa hin jiru. Namni Oromollee ilmaa Oromollee keessa jiru maaliif? Gachana me waa'ee mootummaa dhiisiiti amma kan amansiisaan dubbatee fi mucaan tokko sila walitti dhufeenya isaa wajjinii walitti dhufeenya gaarii qabaa riyaasaatii akkan odeeffannoo dhageettii kana jedhee kan dubbatee fi kan amansiisaan amma dubbatu kuni wal fakkaataa jechuudha. Amma mangastii kana irra tureetti wal fakkaataa mee dubbadhu xumuri wanta naannoo sana jiru wanta argite wanta jiru. Anillee kanuma jedhamee xumuradhu. Itti dabaleeti mucaani ammuma naannoo guyyaa 10 dura konkolaataan ari'anii rabbitu harka jala qabatee baase hin qabaata yoo namoota isa barbaadu maal qabaa hoo jette sirriitti qaba yeroo 2-3 kallattii namatti bilbilatee maal harkaa baasan beette. Garuu tan ammaa kuni jira wal dhabbeen mana keessa ma jira jedhe siif ibseen ture haga danda'amaa ta'e jarri lamaan walitti bu'u xiqqoo inuma walitti bu'anii balaa kanaanii kan ka'e namni seexannis maal aggafaffee mucoo kana akkas taate malee wanta biraa maal aganatti wanti quba qabu hin jiru. Garuu wal dhabbii xiqqoo afaan jala wal ba'u maal kana hima jira akka kaleetitti jechuudha. Garuu yaa ta'uuti har'a wanti miidiyaa kanarra nama oduma ta'e jechuudha. Osuma ta'e har'a mucaan kuni mucoon baddetuun foon teenna laphee nu cabsite dhiiga teenya kana gaddi kana caalu hin jiru. Gaddi lammataa namumti nuu qabnu hoo jiraate dhugaa haasa'uudhaaf nan taasifinaadha. Mucaa kana akka habashootas ta'e akka Afrikaattis ta'e namni dorgomaa ta'a jennee eeggachaa jirru mucaa kana. Inni deebi'ee akkamittiin waan kana Oromoon irratti duule kunaa jedhu isaan kana barbaadaniyyuu garuu Oromoon irratti duulee har'aa isa tajjeesee akkana jedhanii kun warri lola dhuunfaa irraa qabullee gadi bahaniit mucaa kana jaalala sirbuu fi jaalachuun gargarii maal jedhanii namoonni hedduun nama itti dhiyaatanii odoo inni hidhamuu baate kana hin jedhan baay'ee dhuguma sitti haasa'uudhaaf jechuudha. Eenyumaa taanan immoo maanan ani jiru kana keessa namni tokko waa ta'e jennu seera ala oolu homa jiru hin oolas. Maaf biyya seera keessa jirru waan ta'eef hamma ta'ees ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf mana kanatti manan ani jirutti namni yoo wareegame ani seera ala ooluun kaan miti. Hacaaluun gaafa wareegamu obbolaan isaa mana hidhaatti ture kana yaadattanii hiriyoonni isaa guutuutti hidhame bara. Beena jaalbattee obboleessa isaa hidhanii hin beeyna nuti waan hunda jaalbatteellee ajjeesanii hidhan obboleessaanii beeyna. Nana gaekaa jechuun fakkeenyaaf hin jedhe ilaali siitu muraafani hidhamuun hima jira. Garuu haa ta'uuti wanti kuni akkan quba qabutti ani naa bilbilame isaa 11tti gaafan dhaqee bira ga'u inni gara lammii kuraa kifla katamaa yaada kennuu dhaqee achitti kennee deebi'ee Minilik geessanii sana booda Soostanyaa Maakalaawii achitti deebitee kennuu qabdeedhanii achi ture. Achi turuun isaa immoo akka waliigalaatti bareeda. Dhimma reeffi ishii gara sulultaatti deebi'u waa takka irraa isinii himuu barbaada waan quba qabuuf achi. Maatiin akka cirootti nuu galtu abbaan achitti naa fiddan malee daa'ima kan koo hin barbaadu jedhee ture. Inni ilaalle. Gaafa asii cirootti gad deeme akkuma jiru sittuun cirootti gaafa deeme mucaan kun boruu amma gaardii maal kana godhanii fi eegumsa godhanii fi irra ejjetee akka awwaalu namoota hedduu sirreessi jechuu akka du'a isheetti irratti argamee akka awwaalee deebi'ee gara mana sirreessatti deebi'ee haga wanni kun qoratamee dhumutti waan namoonni itti deddeeman baay'eetu jira. Achi yoo ta'e garuu hin danda'amu. Lammata immoo haadha manaa maatii qabdi. Mucoon tun mana ijaarrattee itti bultii ijaarrattee jirti. Odoo hundaalam mana sirreessaa jiraachuu baateedha warri isin gaafatan. Maaliif? Isatu mirgatti qaba waan ta'eef haadha manaa isaati foon isaati isa xawwaallata. Eessattuu ta'e akkasii seeruma jechuun akkuma aadaa keenyatti. Kana namni hedduun irratti walfitee gara dhumaatti har'a isaa bullu
sululta galee obboleettii biratti haa galu. Boruu Sillaasee Arakkiiloo jiru kanatti akka isheen awwaalamtu irratti walii galanii namoonni xumurree as deebine. Wanti nu beeknu waan achi jiru waan namni obboleettiin hin hidhamne wajjinan ture haga sa'aatii tokko galgala.